Hi guys, akkam jirtu guyyaa kana kan isiniif qoodee dhufe WhatsApp haaraa siitingiilee hedduu kan of keessatti qabu wantoota faayidaa gurguddaa qaban baay'ee kan of keessatti qabatee dhufe WhatsApp ajaa'ibaadha jechuudha kan isinitti agarsiisu namoonni baay'een keessan WhatsAppiin kan isin jeeqaa jiru akkasumas illee immoo WhatsApp kanaan duraarraa adda kan ta'e siitingii hedduu kan of keessaa qabu akkasumas immoo faayidaalee garagaraaf kan isiniif ooluuti danda'an teknooloojii barbaachisoo kan of keessatti qabatanii jiran kanneen barbaadanii fi har'a kan isinitti agarsiisu WhatsApp ajaa'ibaaf haaraa kan ta'edha. Linkii isaa description box jala isiniif kaa'eetiin jira. Original isaa Play Store irraa in argattanii kanaaf linkiin isiniif kaa'ee qofaadhaan galtanii WhatsApp haaraa kana buufachuutii dandeessuun isin jedha. Amma immoo siitingiilee hedduu waan of keessaatii qabuu fi wantoota muraasa isinitti agarsiisuudhaaf yaaliin nan godha. Waa baay'ee wantoota isin gammachiisan akkasumas immoo wantoota haaraa ta'an hedduu of keessaatii qaba jechuudha. Kanaaf amma ni galan isin jedha hordoftootiyya. Okay guys, WhatsApp haaraa narra isiniif qoodee dhufees isa kanadha. Akka isinitti gammaddan immoo dhibbaaf dhibban itti amana. Siitingii hedduu of keessaatii qaba. Wantoota barbaachisoo ta'an wantoota isin fayyadan waa hedduu gatii qabuuf hin akkas isin jedha jechuudha. Amma fakkeenyaaf sagalee yeroo namaa ergitan jechuudha. Dur kan isin ergitan sagalee keessan normaalii duwwaa ture jechuudha. Amma garuu sagalee keessan irratti wantoota barbaadan dabaltanii erguutii dandeessu. Akkamitti kan jedhu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf chaatii namni isiniif seenee irra ni seentu. Achi booda kun akkuma agartan kana keessa akka seentaniini gubbaa kanarraa mallattoo sadini tuktu achi booda iddoo kanarraati voice changer kan jettu ni argattu jechuudha. Kana kan isin argattan immoo iddoo kanarraati kana tuquudhaan jechuudha. Akkuma agartan kana innaa isin tuqtan haala kanaatiin kana gad isiniif tarreessa jechuudha. As keessaa kan barbaadan filachuudhaan sagalee nama xiqqoo, sagalee nama guddaa akkasumas immoo kan roobootii fakkeessuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaatii as keessaa kan isiniif ta'anii filattu achi booda sagalee keessan rekoordii gootanii erguu qofaadha jechuudha. Okay, kun siitingiin jaaladhe appilikeeshinii kana keessaa isa tokkodha. Inni lammaffaa an baay'ee tokko aappii WhatsApp haaraa kana akkan jaaladhu kan na godhe. Fakkeenyaaf iddoo kanarraa kana hundumaa geeddaruutii dandeessu jechuudha. Kun adii ta'ee yoo isinitti fokkisee iddoo kanarraa haala teessuma isaa kalarii kana geeddaruu yoo barbaadan wanti isin gootan gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadii ni tuqtu. Achi booda kan akka tuqtaniin KPS settings kan jettu jirti ishee kana ni tuqtu. Achi booda gara kanaa isin fida. As keessaatii immoo GB Teams kan jettu jirti ishee kana ni filattu jechuudha. Achi booda kan akkasiin filattaniin iddoo kanarraa download yoo Teams kan jettu jirti. Waa hedduudha jechuudha kan inni of keessaa qabu. Innaa isin kana tuqtanii bakka kanarraati kan fedha keessan ta'e kan isinitti tole filachuutii ni dandeessu. Al takkaatti guutummaa guutuutti WhatsApp keessan teessuma isaa haala isaa kalarii isaa isiniif geeddaraa jechuudha. As keessaa amman kalarii tokko filadheen isinitti agarsiisa jechuudha. Daarkii wayiin nan filadha jechuudha as keessaa barbaade. Fakkeenyaaf WhatsApp as keessaatii yeroon filadhu hin bareedamoon bareedu isa jedhu addaarraa argeen cheekii godheedha jechuudha kan hin filadhu. Kanaaf iyyuu yeroo install gochuu barbaadutti sekendii 10 gidduutti kun akkuma agartan install kan jettu kan innaan tuqu direct guutummaa guutuutti WhatsApp koo ofiin naaf geeddara jechuudha. Akkuma agartan egaa gara WhatsApp na fideet jira. Iddoo kanarraa egaa maqaa keessan haala kanaatiin isiniif kaa'ee jechuudha. Wantoota hunda haala kanaatiin erga isiniif kaa'ee akka barbaadanitti itti fayyadamuutii dandeessu. Yeroo kan biraa yeroo gaddoo barbaadanittis immoo gubbaa kanarra tuqxaniitu siitingii kana keessa dhufuudhaan GB Teams kana keessa seenuudhaan ammas kan barbaadan filachuudhaan bakka duraan tureettis deebisuu ni dandeessu kan biraa irrattis kaachuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf akka fedha keessanidha jechuudha. Wanti hundumti isaayyuu immoo kanaaf fedha keessan irratti hundooftanii waan fedha keessan irra kaachuu ni dandeessu. Siitingii hedduu gatii of keessaa qabuuf isin jedha. Egaan gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadii tuqxu jechuudha. Amma immoo siitingii isa kan biraan isinitti agarsiisa. Siitingii aan jaaladhedha jechuudha. Inni kuni gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadii akka tuqxaniini ammas bakka kana keessanii seentu KPS siitingis kan jettu kana keessaa akka seentaniini wanti isin argattanii kunoo isa kanadha jechuudha. Privacy and security kan jettu jirti. Qobaattii qaba jechuudha. Kan WhatsApp duriirraa adda ta'e siitingii addaa qaba jechuudha as keessaa. Kana innaa isin tuqxanii wantoota kana hundumaa isaa gadi isiniif tarreessa jechuudha. As keessaa wanti an jaaladhe inni jalqabaa maalidha? Kun iddoo kanarraa security kan jettu jirti. Security kan jedhu kana keessaati WhatsApp lock kan jedhu jira. Kana keessaa akkuma agartan yoon kana oonii godhee fingerprintii paaternii piinii naaf fida jechuudha. Kana jechuun quba kootiinis cufuu hin danda'a, paaterniidhaan piiniidhaanis cufuu hin danda'a jechuudha. WhatsApp koo gonkumaa akka namni hin banne gochuudhaaf jechuudha. Kanaaf siitingiin jaaladhe keessaa isa tokkodha kuni. Inni kan biraan immoo meesejii wayii namaaf ergitan yookiin namni meesejii isiniif ergee meesejiin isiniif normaalii wanta kan biraa barreessee isiniif ergee isin gara barbaadanitti jijjiiruutii dandeessu. Fakkeenyaaf WhatsApp koo normaalii irraan gara kanaatti ergeetii isinitti agarsiisa. Akkam nagumaa jedhee nan ergee jechuudha. Kunoo akkuma agartan amma barreesseetiin jira.
nageeti jira jechuudha. Gara WhatsApp gosa haaraatti naaf dhufeeti jira. Kun akkuma agartan akkam naguma bro jedheeti jira jechuudha. Kana fakkeenyaaf isinii barreesse. Amma iddoo kanarraati akkuma agartan mallattoo tuqaa sadii kana tuqee meesejii inni noormaali wanta kan biranaaf erge kana garan barbaadate jijjiiruu hin danda'a jechuudha. Akkamitti kan jedhu isinitti agarsiisa. Gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadan kana ni tuqtu. Achi booda akkuma agartan modify chat kan jettu jirti. Kana akka tuqtaniini kana keessa yeroo seentan meesejii namni isiniif ergee gadi isiniif tarreessa. Bakka kanarraa meesejii barbaadan ni filattu. Kan akka filattaniini meesejii jijjiiruu barbaadan sanarraa al tokkootiif ni tuqtu. Akkam nagummaa bro isa jedhu kana filadheetiin jira. Kana dileetii gochuu fi modify gochuu naaf fida. Kanaaf modify bakka jettu kanarra nan tuqa jechuudha. Kana kan tuqeeni nan haaressaa jechuudha meesejii sana garan barbaadetti. Kanaaf hello bro kan jedhutti nan gaggadaraa jechuudha. Kun akkuma agartan meesejiin ni waan kan biraanaa barreessan immoo garan fedhetti jijjiireetiin jira. Akkuma agartan iddoo kanarraati hello bro wanta jedhee namni sun naaf ergee fakkeesseeti jira. Kanaaf namni kamiyyuu meesejii isin ergitan yookiin namni kan biraa isaaf ergee ediitii godhee wanta akka namni sun barreesseetti isinitti agarsiisuu waan danda'uu fi hin shawwadaminaan isiniin jedha. Inni kan biraan iddoo kanarraati dark moodiitti gaddaruu dandeessa jechuudha. Haala takkaatti bakka kanarraa yoo tuqxanii wanti isin argattan akkuma agartan kana akka isin activate gootaniif isin gaafata. Keessatti iyyuu warri halkan fayyadamtanii bakka kanarraa activate kana godhadhaan isin jedha. Sababni isaa immoo akka iji keessan hin miidhamnee fi shoora olaanaa taphataa jechuudha. Yeroo deebistanii oonii godhachuu barbaadan bakka duraatti deebisuu barbaadanis immoo mallattoo kana gubbaa kanarraa ni tuqtu. Achi booda akkuma agartan activate kan jettu jirti. Normaalitti isiniif deebisaa jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko na gammachiiseeti jira. Inni kan biraan WhatsApp guutummaa guutuutti fayyadamuu yookiin immoo namni akka hin arganne hin barbaada yoo ta'e bakka kanarraati mallattoo airplane kana ni tuqtu. Kan akka tuqtaniini activate yeroo isin gootanitti gonkumaa namni meesejii isiniif erguu yookiin immoo isin quunnamuutii hin danda'u jechuudha. Kanaaf egaa osoo bilbila keessan daataa isaa hin cufiin maal hin jedhini bakka kanarraa WhatsApp keessan irraa akka wanta hin jirreetti cuftanii of keessaa osoo hin bayini namni isin arguu akka hin dandeenye gochuu ni dandeessu jechuudha. Okay, siitingii inni kan biraa an baay'ee jaalladhee WhatsApp isaaraa kanarraa immoo bakka kanarraati mallattoo pilaasii kan fakkaatu jirti jechuudha. Kontaaktii neemii yeroo addii gootan kan fakkaatu ishee kana yeroo tuqxanitti wanti isin argattan wanta bareedaa ajaa'iba ta'e tokko jira. Innis maallaa kun akkuma agartan akkaawuntii kan jedhu kana keessa isin fida. As keessaatii akkaawuntii 3-4 WhatsApp tokkoon fayyadamuu dandeessu. Dur WhatsApp tokko irratti akkaawuntii tokko duwwaatti fayyadamama. Garuu WhatsApp isaaraa kanaanii amma akkaawuntii 5tti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma akkaawuntii tokkoon seeneetiin jira. Akkaawuntii kan biraadhaan seenuu yoo barbaade gubbaa kanarraa mallattoo pilaasii kana nan tuqa. Achi booda kun akkuma agartan akkaawuntii haaraa kan addii godhadhu na taasisaa. Saniin booda yeroo kan biraa yeroon akkaawuntii isa kan biraadhaan seenuu barbaadu WhatsApp kan biraa install gochuun nan barbaachisu. Gubbaa kanarraa mallattoo ishee kana tuquudhaan kanan barbaade filadhee akkaawuntiin barbaadeen seenee namoota duukaa fayyadamuu waan danda'a. Kanaaf WhatsApp tokkoon akkaawuntii 3-4 jechuudha. Kanaaf baay'ee tokkotti gammadu jedheeti yaada. Akkuma agartan egaa waa hedduudha kan inni of keessaatii qabu. Fakkeenyaaf gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadan kana yoo tuqtanii siitingii bareedaa baay'ee isin fayyadan kan isin argattan iddoo kana keessa isa jalqabarra jiru kana KPS privacy kan jettu jirti. Ishee kana yoo tuqtan wanti isin argattantu jira. Inni jalqabaan hide last scene kan jedhu jira. Inni kan biraan immoo double ticks, blue ticks kan jedhu jira. Yeroo namaaf meesejii barreessitan yookiin namni meesejii isiniif barreessu akka namni wanta isin barreessitan hin agarre gochuu kan isin dandeessisu. Akka isin dubbistanii fi hin dubbisne kan isiniif dhoksuutii danda'u. Kanaaf wantoota hunda isaa as keessaatii argattu. Kana hunduma isaa akka fedha keessanitti sirreeffachuutii dandeessu. Baay'ee tokko isin gammachiisa. Egaan siitingii hedduu waan qabuuf yoo wanti gaaffii isinitti ta'e yookiin immoo wanti isiniif hin galle jiraate koomentii irratti naaf barreessaa. Kana caalaa yoon irra tureetii isiniif ibse yeroo keessan hedduu fudhachuu waan danda'uufidha. Garuu siitingii barbaachisoo wantoota haaraa ammaan dura WhatsApp isa kaan irratti argachuutii hin dandeenye waan muraasa isinitti agarsiiseera jedheetii yaada. Egaa yeroo taanu keessa wanta kan isiniif qabadhee dhufu waa kamiin iyyuu na gaafachuutii dandeessu. Yeroo taanu deebinee galagaruutti liinkii isaa description box irraa argattu. Bye bye.